raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,410 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Haqaa fi hanqii. Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qorqalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun qooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu, garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii. Hidhaan siyaasaa Oromiyaa keessatti bifa haarayaan itti fufee jiru gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaatiif furmaatan ta'u. Qopheessituun Urjii Waariyoo Gulaalaan Abdii Waaqayyoo kan isinii dhiyeechummaanii Gurmeechaa Gammachuuti. Mirgaan injifanne lafeen dhaaba jaarra wareegamuudhaafis baay'eetii jirra. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagantaa haqaa fi hanqii akkam jirtu? Waqtiin kun waqtii mootummaan Itoophiyaa lola yookiin waraana kaaba biyyattii jiru nagaan xumuruuf carraaqaa jiruu fi faallaa isaa immoo kan Oromiyaatti waraana yookiin lola labsee uummata Oromoo fixaa jiruuf karaa qawwee qofaan furmaata kennuuf dhamaa jirudha. Waldhabdee siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduu jiru kana humnaaf furachuuf jechas raayyaan ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa, humni addaa Oromiyaa, humni addaa Amaaraa, faannoon Amaaraa, milishaa fi kan kana fakkaatan hundi Oromiyaa keessatti maqaa shanee lolla jedhuun Oromoo irratti bobbaafamanii qe'ee Oromoo diigaa, gubaa, saamaa jiraachuun beekamu. Kana malees hidhaan ilaalcha siyaasaa fi eenyummaa Oromummaa bu'uura godhatee bifa haarayaan qaroowwan Oromoo hundarratti raawwatamaa jira. Sagantaa keenya har'aatinis hidhaawwan seeraan ala Oromiyaa keessatti Oromoo irratti gaggeeffamaa jiran keessaa muraasa laallaa itti dhiyaadha. Hidhaan siyaasaa yookiin ilaalcha yookaan eenyummaa bu'uura godhatee Oromoo irratti raawwatamuun haaraya ta'uu baatus sochii siyaasaa fi haalota qabsoo cunqursaa irratti taasifamu hordofuudhaan baay'inni, bal'inni fi sadarkaan hammeenyummaa fi dararaa yeroodhaa yerootti garaagarummaa qabu. Duulli Oromoo hidhuu seenaa dararaa Oromoo keessatti dorgomaa hin qabne ajjechaa artistii keenya Qaalii Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hubatameera. Kunis waxabajjii bara 2022 irraa eegalee yoo ta'u, hoogganoonni siyaasaa, falmitoonni mirgoota namoomaa, artistoonni, gaazixeessitoonni, hayyoonni, qarree fi qeerroon daa'imman odoo nafin hidhamaa turan. Hoogganoonni qaqqaalii fi hayyoonni yeroo saniif san durallee hidhaman keessattuu hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo hedduun ammas mana hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa jiru. Hoogganoonni keenya kunniin Oromoo fi Oromiyaa irra darbanii rakkoo biyyattii fi kan Afrikaa hiikuuf qooda isaanii gumaachuu osoo danda'anii hidhaa keessatti dararamaa jiraachuun daba guddaadha. Hayyoota sammuu qaroo World Class Minds fi
bilchaataa ta'e kan dantaa sabaaf oolu qabantuu humnaan qabamuun seermalee hidhame. Hoogganoonni fi qeerroof qarreen kumaan lakkaa'aman hidhamanii dararaman kunniin badii qabaatanii oduu hin taane sababa oromummaa isaaniitiif jecha hidhaman. Sababa bilisummaa fi walqixxummaa namootaa fi sabootaaf dhaabbataniif jecha hidhaman. Sababa mirga dhala namaatiif dubbataniif jecha badii isaanii malee mana hidhaatti raakaman. Lammiileen Oromoo hidhaman kunniin beekumsaa fi muuxannoo qabaniin ummata keenya akka hin tajaajilleef hidhaman. Murna jibbiinsaa fi dhaadessitoota Itoophiyaa dullattii durii fedhii guutuuf jecha badii tokko malee hidhaman. Falmaa siyaasaa fi mirga dhala namaatiif godhaniin ol baanii jaalatamanii waan mul'ataniif humnaan isaan maksuun yookiin ukkaamsuuf hidhaman. Lola Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun maddiitti ammoo hidhaan siyaasaa ilaalchaa fi eenyummaa bu'uura godhatee Oromiyaatti qaamolee hawaasaa Oromoo adda addaa irratti xiyyeeffachuun bifa haarayaan raawwatamaa jira. Kanneen keessaa muraasa haa ilaallu. Gareen jibbaa fi sodaa eenyummaa Oromoo qabu kan caasaa mootummaa Oromiyaa fi magaalaa Finfinnee keessa maadheeffatee weellistoota Oromoo fi warra uffata aadaa Oromoo gurguruun jiraatu adamsee hidhuu irratti akka xiyyeeffatee jiru hidhaan tibbanaa ragaadha. Bu'uuruma kanaan artisti Shimallis Abbaabuu, artisti Faayisaa Haayiluu fi dargaggeessi tokko wiixata darbe jechuun muddee 19 bara 2022 magaalaa Finfinnee jalqaba irratti kutaa lammii kuraatti sababa tokko malee qabamanii kan hidhaman yoo ta'u, amma immoo gara mana hidhaa poolisii federaalaa kan Finfinnee walakkaa naannawa Meeksikoo jirutti geeffamanii hidhamuun beekamee jira. Akeekni hidhaa kanaas Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiru mataa gadi cabsuu fi magaalattii keessaa dhiibuudhaan haqa ummatichi magaalaa isaa irratti qabu danquuf akka ta'e hubachuun salphaadha. Baruma 2022 dhumaa jiru kana keessatti qofaa artistoonni Oromoo hedduun magaalaa Finfinnee keessaa sababa tokko malee adamsamanii hidhaman hedduu turan. Fakkeenyaaf artisti Dinqisaa Dabalaa, artisti Falmataa Kabbadaa, Bilisummaa Qaabataa, Biqilaa Fiixaa, Tulluu Taaddasaa, Sheekoo Amaan, Bashannanaa Haayiluu fi Keemboon Gadaafaa kaasuun ni danda'ama. Artistoota kanneen keessaa gariin kan irra deddeebiin hidhamaa turan ta'ee ajaja mana murtii malee kan qabamanii fi mana murtiitti otoo hin dhiyaatin kan gadi lakkifaman, akkasumas kan sarbamni mirga namoomaa hamaan manneen hidhaa keessatti irratti raawwates akka turan raadiyoon Dirree Shaggar odeeffateera. Haaluma baratameen wiixata darbe yookiin muddee 19 bara 2022 irrattis artistoonni Oromoo qaqqaaliin saba isaaniitiif sagalee ta'uun beekaman Shimallis Abbaabuu, Faayisaa Haayiluu, Buhaaraa Tashoomaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa keessaa ajaja mana murtii malee seeraan ala qabamanii hidhamaniiru. Artistoonni kunneen erga Lammii Kuraatti hidhamanii booda gara wiirtuu qorannoo yakkaa federaalaa kan naannawa Meeksikootti argamutti dabarfamaniiru. Kanumaa walqabatee Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa jedhamee lafa dhiyeenya Oromoon irraa buqqifamee Finfinnee jala gale kana keessattii fi kutaa magaalaa Gullallee jedhamutti artistoota Oromoo, namoota uffata aadaa Oromoo gurguranii fi namoota quuqama mirgoota namoomaaf qaban irratti dhiibbaa guddaan caasaa tikaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin taasifamaa akka jiru namoonni irra deddeebiin himaa turan. Kutaawwan magaalaa kanneen keessatti sababa tokko malee artistoota dabalatee namoota dhageettii fi beekamtii akkasumas quuqama Oromummaa qaban ukkaamsuu fi doorsisuun irra deddeebiin mul'achaa jiraachuun yaaddoo ta'aa jira. Qaamni yakka kana lammiilee Oromoo irratti raawwachaa jiru kun qaama sodaa fi jibba Oromummaatiin muudamee caasaa magaalaa Finfinnee keessa maadheeffate waliin wal ta'ee kan hojjetu ta'uun rakkoo kana hammeessee jira. Warri kunniin wanta Oromummaa calanqisiisu kamuu magaalattii keessatti arguu kan hin feene yoo ta'an, waa'een Finfinnees Oromoodhaan akka ka'u warra hin barbaannedha. Kana malees Oromoo fi Finfinnee warra addaan baasee haqa uummanni keenya Finfinnee irratti qabu moggeessuu barbaadudha. Gareen amma caasaa mootummaa dahatee Oromoo adamsee hidhaa jiruu fi gareen manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti alaabaan Oromiyaa hin fannifamu, faaruunis hin faarfamu jechuudhaan hokkora uumaa jiru kun garaagarummaa akka hin qabnellee himamaa jira. Artistoonni seeraan ala qabamanii mana hidhaa jiran kunneen hanga ammaatti mana murtii seeraatitti kan hin dhiyeeffamne ta'uunis beekameera. Hidhaa biraatiin ammoo poolisiin magaalaa Maqii dargaggeessa dheerina dhaabbii isaatiin Itoophiyaattis ta'ee Afrikaatti beekamummaa argatee Nagahoo Jimaa
Guyyaa Sanbataa muddee 10 bara 2022 waaree booda sa'aatii 10tti ajaja mana murtii tokko malee qabee mana hidhaatti gateera. Miseensonni poolisii magaalaa Maqii nagahoo kan to'atan magaalaa Maqii hoteela keessatti nyaata ajajatee nyaachuuf otoo ta'aa jiruuti. Miseensi maatii isaa akka jedhanitti poolisiin sababa nagahoo ittiin to'atee nagahoottis ta'ee maatitti hin himne. Nagahoon hamma ammaatti mana murtiittis hin dhiyeeffamne. Akkuma namuu quba qabu nagahoon hidhamuu isaatiin dura mormiin ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamu balaaleffatu manneen barnootaa fi yuunivarsiitiiwwan adda addaa magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti argamanitti adeemsifamaa ture. Nagahoonis akkuma lammiilee Oromoo kamuu ajjeechaa kana balaaleffachuun fuula sabaa himaa hawaasummaa feesbuukii isaarratti dhaamsaa fi ergaawwan adda addaa maxxansaa tureera. Sababni hidhamuu isaas kanumaan kan wal qabatu ta'uu hin oolu jedhu miseensonni maatii kun. Akka isaan jedhanitti nagahoon waan isa hiisisu badii tokkollee hin qabu. Miseensa paartii siyaasaa ta'uun badii ta'uu baatus nagahoon garuu miseensa paartii siyaasaa kamiyyuu miti. Nama siyaasaas miti. Shakkiin hidhamuu isaatiin wal qabatu tokkichi uummata Oromiyaa lixaatti haleellaa hidhattoota faannoo Amaaratiin miidhamaniif sagalee ta'uu isaati. Nagahoon karaa fuula feesbuukii isaatiin ergaawwan ajjeechaa Oromiyaa lixaa kana balaaleffatanii fi suuraa namoota haleellaa kanaan miidhamanii maxxansaa waan tureef akka hidhamuun oolle qofa shakkiin maatiin qabu. Nagahoon yeroo ammaa mana hidhaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Maqii ganda Duwwaa 3tti argamutti hidhamee kan jiru yoo ta'u, rakkoo fayyaa waliin wal qabatee qoricha idileedhaan waan fudhatuuf rakkoo fayyaa hammaataa keessa jiraachuu isaa maddiitti kunuunsa addaa isa barbaachisu argachuu hin dandeenye. Nagahoo Jimaa nama dheerina meetira 2 fi saantimeetira 25 qabu yoo ta'u, Itoophiyaa keessaa nama dheeraa jedhamuun galmee wantoota dinqisiisoo Afrikaatiin beekamtii argateera. Kanumaanis sagantaawwan televezyiinii fi miidiyaalee hawaasaa irratti afgaaffii adda addaa adeemsisaa tureera. Nagahoon muddee 10 bara 2022 gaafa qabamu du'a adaadaa isaa dhaga'ee awwaalcha dhaqqabachuuf Finfinnee irraa gara bakka dhaloota isaa magaalaa Maqiitti imalee ture. Akkuma Maqii ga'ee konkolaataa keessaa bu'ee mana nyaataa wayii keessa taa'ee maatiidhaaf odoo bilbilaa jiru poolisoonni naannoo san turan kottu si barbaanna jedhanii yeroo isaan gaaffii dhiyeessaniifitti maaliif na barbaaddu jedhee gaaffii isaan gaafannaan miira dallansuutiin itti dheekkamaa fi daddarbaa yeroo qabanii deemuuf jedhan nagahoon hin deemu jedhee mormaa eessan deemaa qaamni na barbaadu eenyu jedhee gaafatus poolisoonni itti heddummatanii fuudhanii gara mana hidhaa magaalaa Maqii ganda Duwwaa 3tti geessan. Erga qabamee kaasee hamma ammaatti maatii isaa dabalatee qaamni isa gaafachuuf danda'e hin jiru. Nyaataa fi uffata jijjiirratullee seensisuu fi akkuma didanitti jiru. Kana malees nagahoon namarraa adda baafamee mana dhiphoo tokko keessatti haala uumama qaama isaa dheeraa waliin gitutti kophaatti gargaarsa namaa akka hin argannetti hidhamee jiraachuun beekamee jira. Wanti hubatamuu qabu nagahoon sababa dheerina isaatiin kan ka'e dhaabbachuus ta'ee taa'uu kan danda'u sa'aatii murtaa'eef qofa malee dhaabbatee turuu yookiin taa'ee turuu hin danda'u. Sababni isaa akkuma beekamu qaamni isaa garmalee dheeraa fi ulfaataa waan ta'eef bakka tokko dhaabbatee yookiin taa'ee turuun baay'ee isa rakkisa. Kanarratti immoo nagahoon yeroo ammaa nyaataaf uffata dhabee mana hidhaa keessatti rakkoo hamaaf saaxilamaa jira. Wanti nama yaaddessu kan biraa nagahoo Jimaa mana hidhaa keessatti akka malee dhukkubsataa akka jiru dhagahamaa jira. Nagahoon erga qabamee hidhamee bubbuleera. Erga gaafa qabamee hidhameetii as mana murtiitti hin geeffamne. Maaliif akka hidhamee itti hin himamne qaamni isa hidhees hin beekamne. Amma kunoo sababa hidhamuu isaatiin taa'umsaa fi dhaabbachuu isaa karaa barbaaduun of ajajuu waan hin dandeenyeef iddoo dhaloota isaa kan ta'e mana hidhaa magaalaa Maqii keessatti akka malee dhukkubsachaa jira. Hidhaan siyaasa ilaalchaa fi eenyummaa Oromummaa bu'uura godhatee kutaalee Oromiyaa hunda keessatti raawwatamaa kan jiru ta'ee kanneen ragaa arganne keessaa kan giddugaleessa Oromiyaa godina Salaalee ammoo hidhaa haguuggii miidiyaa gahaa otoo hin arganne turedha. Namoota haala kanaan hidhaman keessaa muraasa qofa haa ilaallu. Kan jalqabaa Dajanee Girmaati. Dajanee Girmaa odoo barnootaaf gara yuunivarsiitii Dillaa deemaa jiru makiinaa keessaa baafamee hoteela Ambassaa Intarnaashinaal kan mootummaa mooraa qubata waraanaa taasisee jiru keessatti ukkaamsamee erga hidhamee baatii 2 deema. Dajanee Girmaa akka lakkoofsa Habashaatti onkoloolessa 27 bara 2015 butame. Hanga ammaatti maatiin ijaan isa arguu hin dandeenye. Dajanee Girmaa mana murtiitti dhiyeessuun haafuutii maatittuu hin agarsiifne. Kan lammataa haaluma wal fakkaatuun Asteer Girmaa miseensa KFO kan taate akka lakkoofsa Habashaatti
Sadaasa 5 bara 2015 irraa eegalee mana hidhaa aanaa Dabra Libaanos magaalaa Shararootti argamtutti badii tokko malee hidhamtee jirti. Asteer Girmaatis dhimmi kee asittiin ilaalamu jechuun mana murtiitti odoo hin dhiyeessin ukkaamsanii teechisanii jiru. Sadaffaan gaafatamaan kaafa'oo aanaa hidhabuu abootee obbo Masgabuu Ayyaaloo jedhaman baroota darban keessa seeraan ala hidhamaa kan turan yoo ta'u, hidhaa yeroo tokko qofaaniyyuu waggaa 2 walitti aansuun badii tokko malee mana hidhaa keessatti hiraarfamaa turanii ammas qabamanii hidhamaniiru. Obbo Masgabuun abbaa ijoollee fi maatii yoo ta'an, ammas akka lakkoofsa Habashaatti gaafa muddee 9 bara 2015 galgala humni addaa Oromiyaa mana isaanii keessaa qabanii mana hidhaatti deebisaniiru. Cubbuun obbo Masgabuu irratti hojjetamaa jiru aarsaa namni tokkoo fi maatiin tokko kaffalu ol kan ta'ee fi roorroo akka malee daangaa darbe ta'utu hubatama. Hidhaan Salaalee kunis akkuma hidhaawwan bakkoota biroo ulaaguma kamiinuu hidhaa seeraan alaa kan seerri biyyattii fi manni murtii hin beekne hidhaa ilaalcha siyaasaa fi eenyummaa oromummaa irratti xiyyeeffateedha. Namoota tibbana hidhaman keessaa kan biraa qabsaa mirga namoomaa fi hayyuu seenaa dabaa saaxiluun beekamu Gumaa Saaqqataati. Gumaan humnoota mootummaa garee fiinxaaleeyyii Amaaraa qindeeffataniin magaalaa Dirree Dhawaa keessatti qabamuun hidhame. Odeessaaleen akka ragaa ba'anitti Gumaa kaniisisee warra ifatti beekamanii fi eegaman caalaa garee Oromiyaa lixaa Wallagga keessatti uummata keenya ajjeesaa fi morma muree jiraa gumuun duguugaa jiru damee garee faannoo Saatanaaw Zamadkuun Baqqalee fa'aan gaggeeffamanidha. Namichi Zamadkuun jedhamu ifatti gama miidiyaa hawaasaatiin gad ba'ee akka hiisisuu dhaadachaa ture. Akkuma itti dhaadatan godhanii Gumaan hidhame. Qaamni mootummaa dhimma kanarraa bilisa ta'ee Oromiyaas ta'ee magaalaa Dirree Dhawaa bulchuu waan hin jirreef dhugumatti sochii garee kanaa dhaabuufis ta'ee haqa Gumaa fi quuqamtoota mirgoota namoomaa seeratti dhiyeessuu hin danda'an. Gumaa hiikuun isaa gabaafamaa kan jiru ta'us gareen faannoo Dirree Dhawaa keessatti maqaa Saatanaaw jedhuun of gurmeessee socho'u kun hanga gaafatama seeraa jalan seennetti lammiileen Oromoo akka aara galfiin qabaanne beekamaadha. Egaa hordoftoota keenya akkuma ibsuuf yaallee hidhaawwan seeran alaa tibbana lammiilee Oromoo irratti bakkoota adda addaatti raawwatamaa jiran muraasaa fi fakkeenyummaa qaban qofa sagantaa kanaaf akka ta'utti gabaabsinee dhiyeessine malee namoonni haarayatti qabamaa fi hidhamaa jiran kanneen qofa akka hin taane isinuu ni hubattu jennee abdanna. Gabaabumatti hidhaa fi ajjechaan dararaa fi mankaraarsi kamuu rakkoo biyyattii faarayyoo hammeesse malee falmii Oromoon akka sabaatti haqa isaatiif taasisu duubatti hin deebisu. Kan nageenya waaraa fidee shaakala dimokiraasii eegalchiisuudhaan ummatichaaf bu'aa buusuu, hidhamtoota siyaasaa hunda hiikuudhaan marii biyyaalessaa haqa qabeessaa fi rakkoo hunda hammataa yoo hiikuu danda'e qofa. Hamma kana gochuu hin dandeenyetti homtuu gatiin qabu. Humnis aangoonis ni darba. Kan kana hubate qofatu humnaa fi yeroo qabu dantaa sabaatiif oolchuun seenaa gaarii itti yaadatamu dalagee gaafatama seeraa fi seenaa jalaa ba'ee darba. Xumurree horaa bulaa. Hidhaa fi ajjechaan amilee nu cabsee karaa nu deebisu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya hubachiisa qabna. Sagantaan haqaa fanqii har'aa keenya kan hojjetame osoo artistoonni Oromoo Shimallis Abbaabbuu, Faayisaa Haayiluu, Bohaaraa Tashoomaa fi Naga'oo Jimaa namni dheerina isaatiin Itoophiyaa fi Afrikaa irratti beekamu hidhaadhaa hin bahin dura kan hojjetame. Yeroo sagantaan kun qilleensarra oolutti namoonni olitti maqaa isaanii isinii eerre kunneen mana hidhaatii kan ba'an ta'uu odeeffannoon nu ga'eera. Akkanatti akka nu hubattaniif kabajaan isin gaafanna. Guyyaa bilisummaa dhiiga namaan ibsu falmata lakkisu. Hidhaa fi ajjechaan amilee nu cabsee karaa nu deebisu. Guyyaa bilisummaa dhiiga namaan ibsu falmata lakkisu. Gabrummaa jalatti Oromoon isaasu amma bilisummaa bu'uura seerasu. Akka kootiin falma duufi ajjeesu lameenuu jiraatu hubatee bobba'ee abamni deebisu. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.